Manni murtii Itoophiyaa hogganoota paartiilee mormituu Oromoo obbo Olbaanaa Leellisaaf obbo Baqqalee Garbaa dabalee lammiiwwan Oromoo adda bilisummaa Oromoof hojjetu jedhamuudhaan himataman irratti namoota 9 irratti jechuudha arra dabbii hidhaa waggaa 3 eegalee aga waggaa 13 ga'utti muree jira. Kanneen deemsa mana murtii kana hordofaa turan keessaa barreessaa Koongireesa Federaalistii Oromoo kataan obbo Baqqalee Nagaa Finfinneetti bilbilee argadheen jira. Waa'ee murtii har'aa kana akkana jechuun dubbatu. Egaa har'a adaba tuudhaaf beellama kennanii ganama deemnee jennaan isaa waaree booda deebi'aa nuun jedhanii waaree booda deebinee murtii adabaa kennaniiru. Yakki isaan irratti himatame jarri kuni abaa'oo ta'aniitu gurmaa'anii socho'aa turan kan jedhudha. Kana ragaadhaan qulqulleeffanneerra jedhee manni murtii waanuma isatti fakkaate murteesseera. Murtiidhumas akka kanaan dura Oromoo irratti kennamuudha malee murtii waan haaraa miti kan kenname. Namoota meeqa irratti kanarra murtiin kun murtaa'e? 9 tokkoffaa obbo Baqqalee Garbaa waggaa 8 murtaa'e, obbo Olbaanaa Leellisaa waggaa 13, himatamaan sadaffaanii obbo Walbeekaa Lammii waggaa 7, obbo Adambuusaa waggaa 3, Adde Hawwaa Waaqoo waggaa 5 fi ji'a 6, obbo Mahammad Muloo waggaa 10, obbo Darajjee Katamaa waggaa 8 fi ji'a 5, obbo Addisuu Mikiree waggaa 10, obbo Galgaloo Goofaa waggaa 12. Jara kana salganigaa kan itti murtaa'e hidhaa cimaadhaa fi mirga isaanii gara fuulduraa saba keessatti jiraatanii socho'u immoo waggaa 4 ugguraman. Kana jechuun maal jechuudha? Eegaa yeroo hidhaa isaanii fixatanii booda waggoota 4 uummatatti makamanii socho'uu hin danda'anidha? Filuu filatamuu waan akkasii kana walgahii keessa waan jechuu waan akkasii irraa mulqan. Kun eega hiikamanii booda waan ta'uu jechuudha? Eega hiikamanii booda. Namoonni kun martinuu abaa wajjin hidhata qabdu jedhameeti kan himannaan irratti dhiyaate? Abaa wajjiniin gurmaa'anii kan jedhudha kan irratti dhiyaate. Haa ta'u malee nuyi hamma beeknutti jarri kuni nama akka obbo Baqqalee Garbaa akka Olbaanaa Leellisaa kana warra paartii mormituu keessaa karaa nagaatiin socho'aa turanii warra filannootti mataa turanii gartokkeen isaanii Roma kanatti bakkaan hawaasa Oromoo Washington DC bakkaan Oromoo Osaan akkasumas bakkaan Oromoo DC dan Virginia dalam negara itu
qabu barbaachisaadha. Yaada gaariidha. Baay'ee dhalatoonni human rights.
ollaa keenya irraa bu'aa baay'ee barate wal qabatee ta'uu qaba. Uummanni biyya sanaa istaafirraa biyya fedhe yoo ta'e mirga namaaf wanni dhaabamu nurra qabuu qaba. Ummanni Oromoo qarrasii jaallata yoomsi irraanfata seenaan si yaadata eebbisa addunyaa. Ummanni Oromoo qarrasii jaallata yoomsi irraanfata. Sina jeesamale, ayo kena jeefne, infalmate male, inaaf karaasane, takka minjijjiirre tokkicha kaayyosa, yoomsin irraanfanne qarras nu boossisa, nuti kee eebbisa, kaayyo dhugaaf tuute, kanaaf si jaallanna, uumaan kee si nafuu. Ayo duka buke, jangan sejalana. Nuang kesi nafu, kafta kumbapana. Nunda kartigana. Janjelun ferra kenya kabajani kafi devi kanaf anta yono tatan makara kifitur kenya ti singalate fanna. Kamu seganta amanci demi shambar kumalawan pasadi waldaan hawaasa Oromoo Washington DC waldaan qormaata Oromoo Roosaan akkasumas waldaan gargaarsa gurgurtuu Oromoo Waldoon wal ta'uudhaan hiriira nagaa guddaa tokko magaalaa Washington DC qopheessanii jiru. Faayidaan hiriira kana maal jettanii hubattu akka Oromoo tokkotti? Galatoomuu biyya gaaffii gaariidha carraa kana jirru waa'ee rakkina uummata Oromoo yaada wal jijjiiruun kun barbaachisaa qofa osoo hin taane dirqama. Haalli uummanni Oromoo akka keessa jiru biyyaa fi alattis kan nama yaachisu gidiraan uummata Oromoo irra gahaa jiru biyya keessattis hidhaan ajjeechaan biyyarraa ari'uun qabeenya isaa saamuun itti hammaatee jira. Kanarraa akka ka'ee waa'ee hiriiraas Washington DC'tti qophaa'aa jiru kuni dhugumaan barbaachisaadha. Hin tureehu yeroo adda addaatitti waan godhamuu qabu. Maaliif nu warri baqannee biyyaa Ummanni Oromoo qarrasii jaallata yoomsi irraanfata seenaan si yaadata yaa Yoosef Gammachuu. Ummanni Oromoo qarrasii jaallata yoomsi irraanfata. Kabajii gaaffii deebii kanaaf dhiyaachuu keetii baay'ee guddaa si galateeffannaa. Hiriira nagaa guddaa tokko magaalaa Washington DC'tti waldaan hawaasa Oromoo fi akkasumas waldaan qormaata Oromoo Roosaan sadaffaa immoo waldaan gargaarsa dargaggoota Oromoo waliin ta'uudhaan amajjii 25 bara 2003tti qopheessanii jiru. Faayidaan kaayyoon hiriira kanaa maali? Kaayyoon isaa akkuma beekamu uummanni keenya biyya keessa jiru sagalee tokko qabu sagalee hin qabu Oromoo
ani sababatti barbaaduudhaani akkuma horiitti qabaniitu hidhamaa jira. Manni kuni sagalee hin qabu. Sagalee uummata kanaa bakka buunee addunyaatti wal gahuutti dhiyeessuuni dirqama lammummaa keenyaa jechuudha. Nuti warri bilisaan jiraannu biyya bilisaa keessa jirru kuni isaaniif sagalee ta'uu, isaaniif afaan ta'uu kuni dirqama lammummaati, dirqama oromummaati itti fudhadha. Ini lammaffaan faayidaan hiriira nagaa akkasii irraa argamu maali? Maal fayyada hawaasa Oromoo biyya keessaas ta'e alaas ta'e? Waliigala odeeffannoon yeroo ammaa kana odeeffannoo dabarsuu jechuun dhageettii argachuudha. Beekumsa argachuudha, rakkoo jiru isan beekneef beeksisuudha, isa beekuuf hubachiisuudha, isa dhaga'uu callisuu immoo irra deebi'anii sochoosuudha. Kuni barbaachisaadha. Waan kan dhagahee tarii mootummaan Ameerikaa yoo ta'e haala sirna biyya sana beekuu danda'a. Osoma beekuu uummata sana waliin mootummaa biyya sanaa waliin hojjeta. Garuu nuti immoo irra deddeebinee gocha mootummaan sun saba keenya irratti raawwatu gocha sokoneessaa, sanyii balleessaa, isa kaan hidhuudhaan, isa kaan kolaasuudhaan, isa kaan qorichaan mana hidhaatti fixuudhaan, isa kaan qe'eessaatti ajjeesuudhaan kan inni adeemsisaa jiru warra Amnesty Internationalitti haamee warra Human Rights Watchitti aanee nuti immoo warra achi keessa baanee kan addunyaatti beeksisuu jechuun ilaamee dabarsuudha, dhageettii argachuudha, faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kun akka salphaatti waan ilaalamu miti. Baay'ee galatoomna. Gaaffii kana kan gaafannuu fi maaliif hawaasi keenya keessattuu hawaasi Oromoo ala jiru yeroo tokko komii tokko kakaasu naanni akkasumaan malee namni galagalee ilaalu hin jiru. Iyyannaa keenya biyyatan barreeffamaanis sagaleedhaan dhiyeessinu kana kan jirudha. Gochaa mootummaa Itoophiyaa hin ilaallu immoo wanta dhugaa hin taane dhugaa otoo hin qabaatin hundee ija dhugaa tokko otoo hin qabaatin addunyaatti irra deddeebi'anii sobuudhaan dhugaa fakkeessifatanii iddoo qabatanii uummata keenya bal'aa miidhaa jiru. Kanaaf faayidaan isaa maal kanan jedhee kanallee uummati keenya akka hubatu akkamittiin hubachuu qaba yaadee akkanuma hirtu fedhe. Kuni ollaan abbaan iyyatu malee ollaan hin darbutu Oromoon. Calqabaa yoo nuti maaltu dhufaa maal hiiqannee yoo callisne tariitii mootummaan suni waan gaarii akka dalagaa jirutti hubatamuu ta'uu danda'a. Gocha sokoneessaa mootummaan Itoophiyaa ala Oromoo irratti uummata Oromoo irratti adeemsisaa jiru callisanii maal fidachuuni kuni dogongoradha. Maaliif wanti tokko yeroo qayyabattu irra deddeebitee yeroo qayyabattu kan sii galu. Iyyannoon yeroo baay'atu innatti deddeebi'u maaliif iyyu maaliif gaafatu dhugaa maaliif qabu jedhee ilaalutti ka'a jechuudha. Yoo ati callistee teesse dhimmi isaanii raawwateera, tasgabbaa'eera, rakkoon hin jiru akkasitti hubachuu danda'u. Garuu irra deddeebitee yoo gaafannee irra deddeebinee yoo ittimnee rakkoo kana rakkoo manni keenya keessa jiru kana yoo saaxillee ageetti argachuu dandeenya. Yaalan malee irra deddeebi'an malee wanti bu'aan dhufu hin jiru. Osoo maan hojjetee callisneetoo maaltu dhufa inni yoo dhiisne irraanfatamaa deemaa jechuudha. Hidhaatiin amma adeemaa jiru kuni kan ammaa miti sirnaan duratti adeemaa jiru kuni akka salphaatti miti. Calqabbiin kanaan dura calqabamee wayirra nu geessisee jira. Ammas immoo dirqama alataa ammaati itti fufee waan hafe sana barbaadachuun itti iyyachuun dirqama qabna. Nuti immoo warri biyya alaa jirru maas miidiyaa adda addaa fayyadamuu dandeenya. Infoormeeshiniin yeroo har'aatti baay'ee murteessaadha. Saniifira keenyatti barreessuu dandeenya, feesbuukii isaanii irratti barreessuu dandeenya, tiwiitar isaaniitti barreessuu dandeenya. Callisuu hin qabnu. Maaliif deddeebitee ittiin barreessatti barreessan jedhanii mataa kootiin. Gaaf tokko maaliif maraattuudha mullee irratti deebuu danda'a. Maalatti deebu jedhee takka mufadheen beeku. Akka dhuunfaattis akka hawaasaattis diippaartimentii resursisee ittuma dhufuu qaba. Rukuchuuma qabna. Callisuu hin qabnu, yaa'uu hin qabnu. Bakka hin geenye karaatti fafamnee jirra. Bakka hin geenye akka bakka geenyu irra deddeebinee nuti immoo dirqamaa fi yeroo guddaa hin qabna. Maali bilisaan jiraanna. Waan meeshaa ammayyaa akka garaa keenyatti itti fayyadamaa jirra.
biyya sanatti bilisaanillee miidiyaa ammayyaatti irratti illee fayyadamaa jiranii nuti carraa arganne kana bilisummaa arganne kana qaamanii arganne kana uummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna, ija ta'uu qabna, afaan ta'uu qabna, gurra ta'uu qabna, miira ta'uu qabna, harka ta'uu qabna, beekumsa ta'uu qabna, maallaqa ta'uu qabna. Humna qabna, humna keenya kana walitti baanee wal taanee humna keenya kana hojiitti jijjiiruudha. Waan dhabne hin qabnu humna ta'uudha. Humna keenya kana immoo hojiitti jijjiirree saba keenyaaf akka waa busuu taasisuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee galatoomii gaaffiin keenya sadaffaan uummata keenya hawaasa Oromoo biyya alaa kana jiru iddoo adda addaatti faca'ee jiru fi dhaamsati hiriira nagaa kana qabsiistee dhaamtu maal? Egaa uummanni keenya kaani qananiidhaan biyyaa bahee firaatu fidee ta'a. Kaanii deebiitu fidee ta'a. Keessayyuu uummanni Oromoo kan qabsoo isaatiin kan saba kanaaf reebame, hidhame, waraaname hedduutu biyya alaa jira. Uummanni kun madaa sana yaadatanii, baala nyaatan sana yaadatanii, biyyoo nyaatan sana yaadatanii har'a uummanni akka tokko ta'e taasisanii qabsoo isaaniitti fufuu qabu. Kan jaalli isaanii biraa wareegame, haadha isaanii biraa wareegame, obbolaan dubartiin dhiirri bakka hin geenye haala irraa eegamutu hojjechaa hin jiran. Haa yaadatan biyya irra deeman sana, jaallan biraa kufan sana. Kana hunda yaadatanii akka tokkummaa Oromootti karaa dhaabaanis haa ta'u, karaa hawaasaanis haa ta'u, tokkummaan keenya afurri keenya walitti deebi'ee kaayyoo keenya ishee karaa dattafti sana bakka nu geenyutti waliin hojjechuu qabna jedhan amanaa. Akkasumas immoo ni milkoofna jedhan abdii qaba. Eelfaa dhugaas galateeffannaa ergaa guddaa akkasii nu laachuu keetiif maqaa waldaa waggaa sadarkaa Oromoo akkasumas qindeessitoota hiriira nagaa kanaa dhaaba jarnaa hawaasa Oromoof waldaa qormaata Oromootiin guddaa galateeffannaa ulfaatu. Maamiti anas ta'ee maatii kootiin dirqama lammii kootii nama boonaa taasisu galatoomuu.
jecha mammaaksa Oromoo tokkotu jira abbaan iyyatu malee hollaan hin birmatu jedha. Addunyaan waa'ee keenya beekna jenneetuma callifnee yaaduun dogoggora kun nutu hiyyachuu qaba. Nutu miidhamaa jirra akkasitti uummata keenya kanatu gahaa jirra jennee yoo himanne malee addunyaan nu beekuu hin danda'u. Addunyaan rakkoo mataa isaatii qaba hundumtuu. Hiyyachuun kan nurra jiru nuyi jechaadha. Kanaaf barbaachisaa kan ta'uuf. Kanarratti immoo yeroo baay'ee dadhabbina qabna. Advokaasiin kan barbaachiseef egaa uummata rakkataa jiruuf, hidhamaa jiruuf sagalee ta'uu nurra jira jechaadha. Isaanillee abdii argatu. Nuti callifneetuma yoo teenye namni nu duuban jiru kan jedhu hamileen isaanillee gadi bu'aa jechaadha. Yoo nuti hiyyanneef birmanneef isa rakkate dhaqnee yoo gaafanne amma dandeenyu yoo gargaarre mana hidhaatti dhaqnee yoo gaafanne qabsoon keenyallee kan inni argatuuf sana jechaadha. Namni na duukaa jira maatiin koo nama gaafatu qaba nama gargaaru qaba jedhee qabsoolleen sodaatu jechaadha. Nuti callifneetuma yoo ilaalle garuu rakkoodha jechaadha. Baay'ee gaaffii lammaffaan faayidaan hiriira nagaa akkasii maal bu'aa qaba? Falmiin Oromoo gaggeessaa jiru miidhaa Oromoo Oromiyaa irra jiru laachise hiriirri nagaa akkasii maal faayidaa qaba? Bakka kanaatti keessaayyuu mootummaa Ameerikaa kanatti hiyyachuun barbaachisaadha. Uummata mootummaa wanti sana gargaaraa jirudha yeroo baay'ee alaa jechaa jiru. Kuni sirrii miti. Mootummaan kun mootummaa farra dimookiraasiiti. Situudha jennee nuti yoo itti manne pireejarii irratti uumuu dandeenya jechaadha warra policy makers. Kanaaf iyyannoon barbaachisaa kan ta'uuf. Gaaffii callifneetuma yoo teenye garuu jarreen kun hin beeku jennee asuun godha jechaadha. Suni dogoggora. Gaaffii kana jala murrii hammaamaa
kabajamtoota keessummoota keenyaaf kanneessu maaliif hawaasi Oromoo haala kana jiru tokko tokko nuffii agarsiisa faayidaan qabu deemanii jechuun barreessuun nama galagalee ilaalu jiru yaaduu dhiyeessu gochaa mootummaa Itoophiyaa inni ilaalu immoo sobarratti kan hundaa'e sobaan dhalatee sobaan guddatee sobaan jiraataa kan jiru soba sana addunyaatti dhageessifachuudhaan irra deddeebi'uudhaan dhugaa fakkeessee deeggarsifamaa hin jedhamne guddaa argataa jira. Kun immoo dhugaa keenya ibsachuu irratti nuffiin akkasii akka jala muramee nu ibsamu fannee barbaanneeti. Yaa kanaan dura yaadatti yoo ta'e yeroo Burtukaan Miidhagsaa yeroo ishiin hidhamte utoo nuffiin dhaqanii White House fuulduratti iyyatu ture warri deeggartootatii fi warra Habashaa jechaadha. Nu garuu callifneetu teenya. Ejaa iyyataniif pireesharii irratti uumanii hiikamuu dandeesse jechaadha. Nu garuu callifneetuma ilaalla. Tokkoffaa sagaa miidhaa bara baay'ee nurra ga'ee fi waa'ee advokaasii kana waa'ee anni siyaasaa sirriitti hin hubatu namni baay'een kana rakkinni keenya baay'ee. Warri Habashaa garuu wanni isaanii beeku. Wanni kun akka pireesharii uumu. Nuti garuu deddeebinee otoo irratti hojjannee people will listen to you. Jarreen kun maaliif akkas godhu maaliif deddeebi'anii akkas godhu kan jedhu tokko dhiibbaa buusuu danda'a. Guddaa galatoomii dhaamsa guddaa nu dabarsite. Kanaaf dhaamsi inni dhumaa gaaffii inni dhumaa hawaasa Oromoo haala jiru kana keessattuu biyyoota addunyaa kana dagalee afaan irratti faca'ee jiru hiriira guyyaa kana ilaalchisee dhaamsi gabaabaa isin dabarsuu feetan maali? Yaa biyya alaa kana teenyee egaa kaan funyaan diinaa jala taa'eetu rasaasatoon sodaatiin du'atoon sodaatiin qabsaa kan jiru. Nummoo bishaan qabbanaa dhugaa mana ho'aa keessa jiraachaa guyyaa tokkotti bahuu waan nuti ulfaatu nutti hin fakkaatu. Tokko amma maal jedha Alabaamaadhaan dhufaa jedha. Alabaamaadhaa namni yoo dhufe nuti as Washington DCdhaan New York yookaan Pennsylvania Virginia Maryland waan hin dhufneef hin jiru. Ji'a tokko caalaa qabna. Hayyama gaafannee bahuutu nurra jira. Namni lubbuu isaa kennaa jira. Nuti sa'a 2 sa'a 3 achirratti argamu jechaan it's not a big deal. Namni lubbuu isaa dabarsee kennaa jira. Jakana bahuu qabna. Baay'isi fayyaatii ulfaadhu dhaamsa erga qabeessa akkasii yeroo kee furtee nu dabarsuu keetii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin daawwattoota keenyaatiin guddaa si galateeffannaa ulfaadhu. Latoomaa sanis. Baratu seenaake beeki eenyummaake falmadoo bereka kee jabeessi aadaake falmadoo bereka kee jabeessi aadaake nama iyyuu fakkaatin ifta'uun qaabbatin geejjibaan dubbatin dhugarraan fagaatin geejjibaan dubbatin. Gosa fi kutaadhaan wal qoodoo lakkifne Oromummaa qofaan yoo waliif tokkomne tokko qabna 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 Oromoon tokkummaa maqaa lamaan qabu seenaan isaa tokkummaa kan hin qabne gosa fi kutaadhaan wal qoodoo lakkifne Oromummaa qofaan yoo waliif tiroomne tokko qabna 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 What you go do?
Sake mul'ise yaa biyyeenis yoomuu tokkuma yaa ilma booranaa ilma bareedduma kutaa wal qoqqooduun yeroo dabree amma gubbaaf garjaalatti oromoon tokkuma tokko qabna 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 yaa biyyeenis yoomuu tokkuma yaa ilma booranaa ilma bareedduma kutaa wal qoqqooduun yeroo dabree amma gubbaaf garjaalatti oromoon tokkuma tokko qabna 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 gosa fi kutada wal qooduu lakkifne oromummaa qofaan yoo warii tokkomne tokko qabna 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 oromoo tokkummaa maqaa lamaan qabu seenaan isaas tokkummaa kan hin qabne gosa fi kutada wal qooduu lakkifne oromummaa qofaan yoo wariitti roobne tokko qabna tokko qabna